السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار قفوني أكم جرت النجاة فيا كيساني بقى نجات تاني عرس فيديو براتي ولدي بني جرا أسمان إفهمنا قاتا يو سجلين كي نجامني نمتنا برجرا سني سجلي كنسي إفهمنا قدا سنين جدا إسبراتي في مو يروباي فيديو نمارتي تيفتشو سيمبربادو غارو haalli jireenya biyya namaa kun namaaf hin mijatu. Haga haalli jireenyaa naaf mijatee seenaa jiruuf jireenya akkasumas wantoota garaagaraa waan nama gammachiisu waan gaggaarii ofii kiyyaaf danda'e hojjedhutti amma kanumarratti xiyyeeffadhaa isin jechuu barbaadeeti dhiifama naa godha. Kanatti aansee viidiyoo maakii kana maashaallah wallahi jaarsi gaariin yookiin bultiin gaariin nama keessa jiru san qofa osoo hin taane nama badheellee nama gammachiisa. كناف ما شاء الله تبارك الله الراجلين يجرا ماكي بقى جمدة والله ربي ولين أمري ديرتو سناخاو نما يروهن دا كنا سجمتشي سجرات سربين سيفها قدو جرينا كان كي يروهن دا ربي جمتشو سيفها قدو الدنيا تنرت يعني جروك كيات لقى ربي وسادي هدونا جمتشي سا بلتي جارتشو المورجتشو أكسمس ربي فكر ربي تتوار ربي جري أججمودا hedduu tokko na gammachiisa. Fakkeenyaaf nama quraana qara'ee buusu, nama kitaabota garaagaraa baratu, nama amantii ofii irratti cima hedduu tokko na gammachiisa. Inshaallah rabbiin nama sanirraa nillee na haa godhu. Hunda keenyaa yoo rabbiin nama sanirraa nu haa godhu isiniin jedha. Asumaan ijoollee tana subscribe godhaa jabeessaanii isiniin jechuu barbaadeeti jaalala qabdan ibsaa fi hundi keessanuu Oromootii yaa wal jajjabeessinu, walaa jaalannu, walaa kabajnu. nama gaarii tokko gaarummaa isaa sanarraa gammannee haa jajjabeessinu. Dhugaa rabbi yeroo ammaa kana keessatti namni wal jaalata jaalalli keessattuu yeroo ammaa xiqqoon ulfaata. Haguma yeroo muraasaati namni immoo biyya garaagaraarraa akkanatti waliif cinqamee yeroo muraasa wal bira dhufu ijoollee taniin fakkeenya nuuf taate dheetinii yaada namni hundinuu fakkeenya irraa fudhata jedhee yaada. Kanaaf hunda keessanuyyuu jajjabeessaa like godhaa fi subscribe illee godhaa fi jajjabeessaa akkasumallee maashaallah irraa jedhaa du'aa godhaa fi rabbiin inshaallah jireenya isaanii akkanuma jireenya gammachuu isaaniif haa godhu bakka isaaniif mijatu bakka isaaniif gaarii ta'etti rabbiin isaan haa jiraachisu bakka isaanii rabbi isaan haa ga'u namni hundinuu karoora qabaa waa malee biyya namaa keessa hin faca'u. Kanaaf inshaallah rabbiin jireenya isaanii gaarii godhee fi bakka gaarii isaan haa fiduu isiniin jedha. hundi keessanuyyuu galatooma warroonni laayikii gootanii na jajjabeessitanis warroonni subscribe naa gootanis hedduu tokkoon isin jaaladha galatooma isiniin jedha inshaallah. Akkasii viidiyoon hin dhumanne silaa ka haasaa kiyyatu anatu haasaa dadhabe malee viidiyoon dheeraadha isiniin jedha. Bakkee kanatti hedduu tokko hedduu na walfi sisteemaatiin maaliif jennaan bishaan hin daaka itti jala seentee kaateen affaneen affakkaata uttaalte. Garuu alhamdulillah wallahi waa hedduu tokkoon as keessatti argaan viidiyoo kana keessatti yeroo isin akkas taatetti akkamitti akka inni rifatee itti fiige nama jechuun jaarsa jechuun dhugaa rabbii qaama lammataati. Nama waan hunda sirraa qoodatu rakkoolee bal'oollee nama sirraa qoodatu dhibeellee waanuma hunda yoo ati dhibamte namni si wajjin dhibamu. Kanaaf obboleeyyanti yaa rabbiin hunda kennaaf iyyuu bultitee nuuf haa tolchu warra heerumnis rabbiin isin haa gurguru warra fuunis rabbiin itti haa fuudhu. Jiru bareedu rabbi sinaa jiraachisu bakka jirtanii rabbiin sinaa tisu yaada muraate keessa rabbi sinaa guutu nama jireenya nama laaloo miti nama jiru ofiillee jiraatu rabbi nu haa godhu isiniin jedha. Tajaajilaa ati dhiiramee qajanaa janta guyyatti ka'ana amma haadha Faaximaa dubbisteettee natti kaatu. Yoomi haayina ani irra dhagayi wanta akkasitti himu ani bakka already walaa dhageenyu. Ati meeqa dubbista ani guyyatti katakkatti dubbise yookaan obbolummaa dubbise irratti wanni si aarsu maali? Takka hin dubbisneen. Aye. Ma video wali finna. Video wali finna margo. Ani jachun joni na selle already namni ani qofli khiya namon dafanni khiya sokofat addunya mulu beeka kana se cala me kamin je. Oh, tame kamin jade. Wara kan never. Me kamin de daga sami. Nagin. Anifu ani abba fere wajju ko fele ata bodu male onnentiya se ko fafian. Namata ko wajjasho te finjalatu sigale. Indi be ko marre wajjasa if malif natti artare. Lubuya jatani.
Ano, waan biraa waan baay'ee waliin hin haasofne lubbiyyee jechuun annisitu afaantu na barate wama si bira jiru si'a nama hundaa sanumaaf lubbiyyee. Lubbuyyee akkana jetteen waan jettee maasrajjaa qaba fiidiyoo si agarsiisuu ni danda'a. Lubbuyyee qashti qoshummee jetteen qashti qoshummeeyyee lubbuyyee jetteen maaliif dandeenye? Lakki obbolummaadha mucayyoo wama takka walitti hin qabna naa faati. Obbolummaa yoo ta'e lubbuyyee maaltu fide obboleessa namni obbolummaa yoo ta'e akkam obboleettii qaalii obboleessa kiyya qaalii akkanas jaa malee lubbuyyee nama wal jaalatu waliin jaabbeena nuti. Saa walala. Laa ani gara fayyaalummaa kiyyaa hundaanuu lubbiyyee jechaan nama dasna jedhu wayiitiin lubbiyyee jedha. I don't know. Hin fakkaatu fakkeeffadhu. Nama tokko fakkeenyaaf amma saayiba jabaa xiree walitti taane. Isa sana akka nama takkaatti takka saayiba kiyyaa akka obbolummaatiitti niin kabajaani. Maaliin jaan obboleettii kiyya qaalii dhiiroo ta'e obboleessa kiyya qaalii. Jaalalli kiyyoo ta'e lubbuyyee kiyya. Waa mara kiyya. Burtukaanee kiyya. Ana oolcha. Bashummee kiyyaa jira. Dhiifama. Dhiifama mee? Okay. Ayyaa.